keessa galan miciyyoota na galgalaa ganama halkan keessa illee liivii hojii seenan halkan sa'aa meeqatti ka liivii hojii seenan qaban ragaa qabatamaa qabna ijaan agarra kanarratti kami kaaduunuu jiraawu miyyoota na akka godhaniituma ittiin faloo godhatanii waa miciyyoo qofaa bara isaan fayyadaman yoo xiqqaate bar isaanis miciyyoo irraa fayyadaman kanaafuu jaralachuuf fayyadamaa ol godhe ittiin waamee dalagatan ittiin waamee arkatan kanarraa kan hafe namni dhuunfaa miciyyoota na gargaaree bira dhaabbachuu qaba. Garuu akka waan agartee ummata isiin keessaa dhalatte guutuu gargaaranii akka waan ummata isiin keessaa dhalatte guutuu gartee jannata keessaan jiranitti yookaan gartee nuti gabbaanee dirqama piroofaayila suuraa isaan godhachuu qabnu. Obboleessoo. Yeroo takka dhiiraa sun waasuu jirra. Kana shiyyaa boolaa amma waan biraatti deebisnaa baas kiyyaa akka jedhan kana. Atillee murtii guutuu jalqaba irraa ni beekanii waan hin jirre haaraa waan hin jirre uumuu deemaa jira. Manni waan way mana keessanii yaada kan jira mana keenya yaada kan jira. Kadii waan biraa ajandaa barbaada ajandaan akkana nama walitti naqaa murtii guutuu as jirtanii mi baasa kiyyaan. Eenyu namni waliin isinii kana waliin naqaa jiru isinii bar warri nama waliin naqaa jiru. Tokkollee waraana lafaan qabnu sakka nama waraana uumaa godhan garan eenyu wal seenaa. Isinii bar warri nama waliin naqaa jiru obboleessoo. Ati wanni waan kanarraa irraa isin dubartuma tana jalaa maal isin beeran taane dubartii jalaa maal hafne. Dubartii namni waa jaartii ta'e qofa salaa obboleessa hoo sallee qunxurroo qabna maal rakkoo qaba si'an. Bakka akkas barni tiitee isan bangaanii manfaa keessa godhaa jirti ilmoota isin cinatti tanaaf obboleettii namaan dhiifne amma isin gabaabumatti yoo dubartii jala haftanoo waa'ee dubartii tana yoo dhiiftanoo micattii qarqaartan alhamdulillah qarqaartan shukran galatooma yoo jala haftanoo. Yoo jala haftano kuno waggaa guutuu wama miyyoota naa olii gadoofu jirtanii isinii kun dhiira maan dhiifne waa'ee miciyyoota naa maa dhiiftanii jalaan galle gargaare namni tokko nama gargaaruu danda'a akka nama tokkotti shokalaaf irraa fageessaa itti dhiisaa qaba maali rakkummaan isin irraa waliin nama buuftanii wanni jettanii maal jettan maal obboleessoo waggaa takka guutuu isin laalu jirra miidiyaa kanatti takkaa dubbanne. Akkana kun amma jedhee shottiin kiyyaa sokkota kana. Akkanni waan ofii keessaa baatan. Diinsa ladhiifnu maal taate? Rakkoon qabu akka ta'etan godha. Bakka nu dhiisin nu dhiisaa kan walitti qabinaadha. Maafi mushkila. Laal dhagee abdii dhagee rakkoon qabu akka ta'etan godha. Dhagee abdii isin hin jeenga. Isin hin jeen abdii isin hin jeen isin hin jeen. Isin salii osi kan ijamallee bende rakkoon qabu. Isin hin jeen. Garagalchi kafeete godhi. Isin gizeetti walitti nu qabdi. Garuu wanni naan isiidhaamu dhiisaa nu walitti qabina. Nuti kun miciyyoota naamaanaa isinitti hin kannine isinii bakka irraa fide beeka. Haalo saalan qoy dabbaal qoy wajjin haaswa. Laal abdii tokkoffaarra miciyyoota naammaa miti ajandaan miyyoota naa eegale. Waggaa takkaaf deema. Yeroo hunda mucaan kunis mucaan amma fataa shiishii shifinjuu kuni yeroo hunda ajandaa barbaada. Miciyyoota naa takkaa ajandaan yoo akka waan gartee miciyyoota naa milmeen hirriibaa isaa kan namtu miciyyoota na yoonii fi ajandaa godhatee asirra hin oofne maafuun taatu namni boobar dubartii takka jalaa dhaabbata. Yoo isinleen karaa koo qabdu taate inni kun ilma dhiiraatimi maa jalaan dhaabbanneedha maaliif hunda gandaa waliin qabdanii dhuguma rabbiisan amma dhuguma rabbiisan amma isa tuuyyuu isii fayyadamoo isii miidhe. Mee miidhaa dhagee Qoy hoggata kawaa dubbaduu mee jara keenya. murtii keenya qoy niin deebisaa fi murtii abiibii biyya qoy laal deeggaruun waan takka gargaare namuu alhamdulillah maasha Allah irraa jenne ilma Oromoo intala Oromoo gargaare wayi isa qofa irraan baate boo arraan tana bar obboleessi keenya Zaakii Daalaas bar miliyoona takka namaa ergee arraan tana amma Ustaaz Maamad Beyaaniif qarshii 500 dabarseef arra guyyaa arraatti naafetu hojjaasu nama dhuunfaatii beek na dhageeqa. Okay namni kuni meeta narraa haasoo ajeenu cinqee ni jira nama isaa arrabsu nama inni gargaarees deebii arrabsuuf jira garuu kan inni deebisuuf garte hin agarre. Gargaareen yoo dhiise yoo inni arrabsite yoo dubartiidha yoo dhiise maa gandaa waliin qaba. Khadira afaan qajeetti muciyyoo tana guyyaa jalqaba Finfinneetti fiidiyoo wajjin waraabdan. Wallaggatti nu uwwifne shawaatti nu uwwifne harargeetti nu uwwifne shiita takka jismii takka qamisa normaalatti nu uwwifne aadaa asitti uwwiftanii fiidiyoo si poosti godhu maaltu fide jabba jammaraa gisee. Aadaa arsiisan uffata aadaa arsiisan bara 8,000 binneeffata qaalitti. Miliyoonaan biti kayoo feete itti kaa'u maaltu fide maali shitan kaa'iniif. Innaan bira dhuftee mire. Meeqaan jeeti namni Dubaay geessee eenyu dabbaal miyyoosa maallaqa eenyuti Dubaay geesse miyyoosa maallaqa eenyuti goye.
meeqaan jeeti maallaqa eenyu Dubaay geesse miyyoosan maallaqa eenyu Dubaay geesse Isa ammoo boqotu qabdi. Allaqeenyu geesse. eenyuun maallaqa irraa baasee Dubaay geesse Nutu geesse. okay isinii geesse maashaallah baasaboora eenyu baaseef Nutu baaseef. maashaallah okay taate eega akkas gootanii namni maafuusaa bira geesse eenyu miyyootan Isintu baase kaachille. Rakkatte. Daapuqa sabada qabbaleessu eessa geessitanii eessaa baasan warri gartee na arrabsaa jirtan warri gartee abdirra gortanii na arrabsaa jirtan luchee akkoo teessanii dullatti sannaan laa akkanatti isinii miilaa hojii isinii salee akkasi qabadha. Warra si arrabsu dhiise Naafi abdiin nama dhuunfaati. Dhageessanii mi naafi abdiin feenu wal salla feenu wal garagalchina. Maal sallaa miti boo. Dhageessanii mi. Uummanni komantii waan fedhe barreessuuf mirga qaba. Mirga uummanni komantii haa eegamu. Okay. Abbaan waan fedhe barreessuu danda'a. Okay. Laa dhaggeeffadhu abdii. Anammoo inni isin jechuu barbaade inni si gaafachuu barbaade miyyoo tana gargaartan obboleettii teessan akka feetan taatanii waan san rakkoo keessaa fuutan. Dhageessaami. Okay. Obboleettii intala Oromooti. Miyyoon tuni mee eega gargaartan mee yaa'anii haawultii godhattee matarratti isin haa dhawattu moo nuti gartee gabbaanee aboo ummata buqqee nu gargaartaniiti aboo ummata gartee kunoo maali wanni irraa buqqee nu gargaar ijoollee galatoo mallee isin hin jaan ijoolleen abdiillee naa galatoomu unoo mucaa fatuusha'uun sanillee naa galatoomu mee waggaa guutuu wannummaan ajandaa godhuu barbaachisu maali mee haawultii godhannee magaalaa dirree dawaa keessa mee maali mee Fakkeenyaaf. mee maali wanni isin barbaaddan yeroo hedduu maaleen bar wanni akilaa dhageeffadhu ijoolleen maaleen harargeedha galata hana wanni isin haasoftan mee isii fi harargee maaltu walitti fide mucayyoon san bakka irraa bittan isinii beekaa nama tokko kanarraa fuudhanii gargaaruu fi kutaa ganda namaa maaltu walitti fida an kanaan na dhibaa bar Dhageeffadhu kaawaa waliif fide jira. ishii maali mee Okay dhageeffadhu. Namni martinuu isiin gargaaramtee biyya san dhaquu hin beekami. Hin beekaa bar. Inuu namaa dhageeffadhu siima. Abdi Khadir kiyya kuta kana kana menaa sana taasisa jamme. Abdi kiyya Khadir kiyya ifa mana godhaate makka naa goonu. Mucayyoon akkamitti Somaalee kaatee Itoophiyaa dhayitee Itoophiyaadhaa kaatee immoo akkamitti Finfinnee dhuftee Finfinnee kaatee akkamitti Dubaay dhayitee Dubaay kaatee immoo akkamitti mana sanii baatee maas mana biraa dhayitee kayyoo shaba kaasaa cufneeti shaabbaatti dhooyinee xumurre tokko naa qabadda. Agandaan ammaan tanaatti fi qabxiin ammaan tanaa mucayyoo maaltu booddisu jira maaltu kengu jira maaltu tursisu jira. Point qabxiin nuti amma dhagirru Finfinnee kaatee Somaalee dhayitee Dubaay dhayitee marjan biraa baafnee maabudaa bira geessinee allaqee dhumatee hareessa cufne bizzawwan cufne shaabbaatti dhooyinee cufne waan eega bakka san geessine dhufee isii wuxuutu godhe ka guyyaa lamaan kanaan dura argaa turellee finne dalagaallee geessine mucayyoon tun sa'aatii kanatti mana arabaa akkasiin jirtu hin dagatina. Eenyutu guyyaa kanatti bilbilee eenyutu guyyaa kanatti barreessee yoo maalli kee maal godhuu baadhe takkaa yoo akkamsi godhuu baadhee yoo kana jechuu baatte kajoo akeekachisa eenyutu itti kanneam. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Koi mee kuta kanin tumadha bravo kiyya. Adhaadhamma agendaan guddaan jara keenya mucayyoon Somaalee kaatee Finfinnee dhayitee Finfinnee Dirre Dhawaa Dubaay la. Intaltee kuma biyyaa baatitti fayyaa qabdi abbaan fedhe haa baasu abbaan fedhe haa gargaaru nama goone bira geessine wal laban bag addaan deeman bag ammallee nutti himatte bag ammallee fuune bag dalagaallee geessine bag eega nuti dalagaa geessine mana arabaa keenya isinuu kalee dalagaa dhayite har'a eenyutti bilbili ati bilbiltee qabdi deebisi gaafii kana. Obboleessoo mucattii yoo dogongoroo beeytee waan amma duraan bakka sanii namatu na baabbalee baase jettee maa viidoo waraabame jedhaman na baase hin ta'u. Bar sanii miti bar qabxee sanii miti bar. Oiga eenyutu nama akkasii abdii ofii waan ta'e maal ta'e jarri beeka ofii gabbaateetiin agartee hin dogongoree ani dogongoree jette. Dhiirri manaa godhaan dogongoree jette. Bara obboleessa keenya nuti isirra dubbachaa jirru bara abdiin dhageelaan nuti isirra dubbachaa jirru maaltu waliin nu fidaadha isinuu fi isii malee nuti Abdiin gadaraa dubbatu mee Khadir abdii ederi carraa kannaa. Khadir abdii ederi carraa kannaa. Wanti amma walitti nuuf fidu fakkeenya yoon tun gabbaatee amma namanna dogongoree viidoo waraabbateen tureen. Namanna dogongorsee dhiifa manaa godhaa. Abdi koi kana daga wajja sunara konko nama dubbine walitti bana na fetas jirra yeroo tokko itti
haasaa kana abboon isin biraa bee jira haasaa namarraan fuutan yaayya No, turi abdi waan kun qabu dubbadhu. No, ne ganna fedhi isaa dubbadhu. Laala dabbaano guwaan akkanaa haasoytu. Maaliif ati dhibbarraa dhibbatti amma political analyzeraa siin jenneen. Serious taatee waan dhuunfaa akkanaa waan dhimma akkanaa nama hedduus jala taa'ee si laala akka kiyyaa kana faa kana caalu faasi laala yaadaanis. Hogguu dubbattu akka jookii yookiinoo akka wanti tuni beeytaa laaki salphaa gootee hogguu itti kofalte namni silaa gaafii gaafattuu fi namni si jala taa'u kunis underestimate godhaa beekkate. Kanaafuu kun ta'uu qabu tokko lama nuti yoo serious taane amma kunis dhumate sanis dhumate ani waanin to'achaa jiru waanin evaluate godhaa jiruu fi xinxalaa jiru jira. Haalli amma dura teetee wanni amma booda mucayyoon tun amma kan umarattuu istaara ta'aa jirti. Namni akka kiyyaa kun faan amma dhuunfaa keessan seenulleedha. Awwaa hedduu waanin jala deemu jiru jira mataan kiyyaa kaniin marii nam tokko wajjin godhin dalagaa seente whatever it is jarri keenyalleen wanni isaan godhanilleen bareeddu wanni taate as deebitee nama qabachuu hin dandeessu. Fuuldura tarkaanfattee maal godhamuu qaba. Mucayyoon tun teessee dhaabuu isaan dalagachuu amma namni itti bilbilee akkana jeeni akkas jeeniin tuni malaayaaniidha. Maaliif malaayaanii taati? Namni hogguu zaachaasi godhu haala isiin keessa turtee fi haala amma deemaa jiru kanaatiitu zaachaa goosisa. Zaachaan kun yoo ta'e hoo maali? Ati kana jala deemuu qabdu. Karaa kamitti namni kun gargaaramuu qabaa oduu hin ta'in haalli ture kun akkamitti jijjiiramee bakka tanaa mucayyoo gahaa qofaa miti. Nama murtii dagatanii kan waan isii barreessuuf deemuu jira. Wanni godhamuu qabu yoo rakkoo keessa jiraattee haala isiin keessa jirtu kanarratti wanni irratti hafe jiraate namni as ba'ee dubbachuu taakka. Lama wanni bakka isaan dhayxeef maali? Wanni ijoolleen gargaartee bakka isaan dhayxeef isiin maali? Maaliif wanni kun ayyan dumatee amma ammatti propaganda deebisanii irraa dubbatan? Kana xinxaluu qabda malee akka